otoo mataa'ee FB fayyadamuu kufee du'e. Balaa dingataa kufaati dingataa kufanii achi nafuu du'a dingataa Waaqayyoos na alchu. Addunyaa kanarraa wanti dhaabbatee hafu Waaqa qofadha. Hundumti isaa yeroodhaa gara yerootti ni jijjiiramas ni darbas akkuma waraqataatti ni darba. Addunyaan afaan haafatee irra jirrus bor marmaramee darba. Obboleessa isin armaan gaditti argitan yookaas suuraa isaa ilaalaa jirtan obboleessa keenya Gammeedha. Guyyaan irraa maaliin akka bariite yookaas carraan irraa maaliin akka saqqabde amanuun baay'ee namatti ulfaata. Fudhachuunis hedduu rakkisaadha. Sababiin isaayyuu namni akkuma fixeensa ganamaa ta'eera. Fixeensi ganama jira guyyaa hin jiru. Dhalli namaas yeroo fi sa'atii ammaa akkas ta'eera. Gammeen osoo mataa'ee FB fayyadamaa yookiin Facebook ilaalaa jiru kufee du'e. Deebii biraan hin jiru. Nuti jireenya hin qabnu dhugaa dubbachuuf addunyaa kanarra yoo jedhame waan nama qaanfachiisu miti. Galmi keenya bor hundumti keenya hin deemne. Daqiiqaa 5 keessatti addunyaa kanarraa ni darbina. Daqiiqaa 5 hin geenyu daqiiqaatti darbina. Ishee daqiiqaatti addunyaa kana dhiisnee deemnuuf garuu meeqan keenyatu waa'ee gaarummaa walii eenyutu gaarummaa kuusa? Ani nan jiraadha bara dheeraan waggaa dheeraa qabeenya kan koo beekumsi kan koo dandeettiin kan koo hojiin kan koo jedhee kumaaf itti filatu wawwaata. Hundumtuu anatu beekaa dhiitata. Addunyaan garuu waraqata. Yeroo hedduu yoo ilaalle fixeensa ganamaa ta'eera. Obboleessi keenya isin argaa jirtan tun har'a ganamaa boqochuun isaa dhaga'ama. Akkasumas beekaanis nama jaallatamaa nama gorsaa namoota hedduuf fakkeenya kan ta'u addunyaa kanarraa boqoteera. Amanuun namatti ulfaata. Gurguddoonni hedduun yookiis beektonni hayyoonni akkasumas jajjaboonni waa'ee beekaadhaaf karaa sooshaal miidiyaa isaanii gadda isaanii ibsachaa oolanii hanga ammaattis ibsachaa jiru. Amanuunis namatti ulfaata. Duuti guyyaa fi sa'aatii yeroo dhaammateen dhufu garuu ta'iin sun gaafa namarratti ta'u hedduu namatti dhaga'ama. Obboleessa keenya beekaa fi gammee du'a isaan irratti namoonni hedduun karaa sooshaal miidiyaa ibsataa jiru. Amanuunis hedduu namatti ulfaata. Eeyyee sirriidha eeyyee ta'eera jedhanii fudhachuun keessa namaa onnee namaan seenu garuu wanti godhamu tokkoyyuu hin jiru. Nutis har'a warri hafne wal jaallannee wal kunuunsinee wal tumsinee wal jajjabeessinee boriidha harka keenya gara fuulduratti yoo goone gaarii ta'a. Sanarraa kan hafe garuu wanti godhamu tokkollee hin jiru. Wanti addunyaa kanarraa hin bitamne yookiin deebi'ee argamuu hin dandeenye lubbuu namaatiin aarsaa guddaatiin biyya lafarra dhufti. Gaafa deemtus aarsaa meeqaanuu hin deebitu. Kanaafuu obboleessa koo lubbuu keetti naasa'in. Atis obboleettii koo lubbuu keetti naasa'in. Iddoo olaanaa kenniif. Iddoo garuu waan guyyaan fidee fi barri fidee guyyaan sa'aatiin sekendiin fidee amanee fudhachuun dirqamadha. Akkasumas namni kufee erga hin jiraatu ta'ee adeemee erga hin jiraatu ta'ee hojjetee erga hin milkaa'u hin du'a hin ajjeefama hin qalama hin waraana. Inni jireenya isaa jiraatus akkasuma erga ta'ee har'a obboleessa koo har'a obboleettii maal keessa jirta? Maal hojjechaa jirta? Dammaqxee maal godhaa jirta? Ani tun maal gochaan jira? Ati hoo maal godhaa jirta? Obboloota keenya lubbuun isaanii darbeef akkasumas beekaa akkasumas gammee utuma taa'ee FB fayyadamu kufee kan du'e yookiin achi nafee lubbuun isaa boqotte. Isaaniif boqonnaa bara baraa Waaqayyo haa kennuuf. Akkasumas
mirga qulqullootaa isaan haa dhaabu. Har'a garuu waan daqiiqaa shanitti wal dhabnuuf meeqatu boolla waliif qotaa, walitti qotaa, wal awwaalaa, wal nyaachaa, wal ciraa, wal saamaa, walataa, wal cabsaa, wal kuffisaa, gadi wal deebisaa oola laata. Isaan kana keessaa ati garee isa kamitti yookiin ishee kamitti ramadamta? Obboleessa ko, duutii hiree nama hunda keenyaati. Garuu duutii akkasii baay'ee nama gaddisiisa, hedduus namatti ulfaata. Haa ta'uyyuu malee duutonnii fi balaawwan hedduun yeroo ammaa addunyaa irratti mul'atan hedduun isaanii kan nama sukkanneessan, borii fi abdii akka hin qabnes kan sitti agarsiisan. Har'a garuu waan gaarii hojjetadhu, waan gaarii ol kaawwadhu. Kanaafiyyuu gara itti gortu beeki. Qilleensa asii bachiin waajja'uu fi foon kee gorsa dhiisee addunyaa kanarratti hafu yookiin biyyootti makamuuf jettee waan fokkataan hojjetiin. Waan gaarii hojjedhu. Nama hundumaa akka mataa keetti jaalladhu. Sababiin isaayyuu macaafni qulqulluun nama akka mataa keetti jaalladhu jedha. Akka of jaallattutti nama biraas jaalladhu. Garuu nama. Kanaafuu har'a sanyii kee waan facaasaa jirtu dhaabbadhu, of ilaali. Waan gaariis kuufataa deemu. Hundumti isaa hin darbu. Warqee ati ol kaawwatte, gamoo ati ijaarratte, maallaqa ati walitti kuufatte, ani qaba kanatti jette, ani beektuudha, ani beekaadha kanatti jette, ani ogeessa, waa hojjechuun hin danda'a, buqqisisuu kan danda'a jette, guyyaa tokko gaafa sitti dhufe achumaan hafta, oliin kaatu. Qabeenya ati qabdu, beekumsa ati qabdu, dandeettii ati qabdu, firri ati qabdu, ollaa ati qabdu, hiriyyaan ati qabdu lafaa ol sin kaasu. Waaqayyo balaa dingataa isinaa oolchu. Dhufanii achi tafuu, ba'anii galma wallaaluu, du'anii awwaalcha dhabuu, cabanii achi nafuu Waaqayyo isinaa oolchu. Garuu waan gaarii akka naqattaniif hubannaa fi ogummaatiin Waaqayyo sammuu keessan balu. Hundumaa keessatti obboleessa waan siin jedhu dhageessa, obboleettii koo waan siin jedhu dhageessa. Hundumti addunyaa kanarraa fuutee, dhiichiftee, sirbitee, sirbisiiftee, gammaddee waan barbaadde gochuu dandeessa. Hundumti isaa kan addunyaa kanaati. Gaafa ati duute raqataata. Foon kee har'a si gammachiisu, foon kee har'a akka barbaade si godhu borsi dhiisee darba. Kan si wajjin darbitu, kan deemtu lubbuu keeti. Lubbuu keedhaaf waan gaarii kuusi. Hin gubiin, hin waadiin. Abiddaaf hin kenniif, iddoo hamaa sanas hin geessin. Har'a anis atis dammaqi, hin dammaqin. Lafa hin jiru, lafa jirtu dammaqi obboleessa. Addunyaa waraqataarraa yeroo itti sassaabamnee deemnutu ta'e hundi isaayyuu wal dhugaadha. Jechis wal nama harkaa badaadha. Kanaafiyyuu dammaqaa, hin dammaqina.